Hashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya jeemeen afaan Oromoo raadiyoo sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himnaa wajjin kan isin faana turaan Girmaa Guddisam. Hidhii haaromsaa guddichi Itoophiyaa mallattoo xiiqii fi seenessa biyyaa kan jijjiiredha jedhame. Ijaarsi hidha haaromsaa guddichi Itoophiyaa waloomaa fi tokkummaa lammiilee biyyattii kan cimse ta'uu hayyoonni yuunivarsiitii madda walaabuu himan. Milkaa'uun hidhichaa injifannoo dippiloomaasii cimaa uumeeras jedhanii jiru. Kana malees kabajaa fi birmadummaa biyya caalaatti kan cimse injifannoo dhalootaa dhalootaatti darbu ta'uus himanii jiru. Imala milkii gargaartummaarraa gara oomishtummaatti jedhuun naannoo Oromiyaatti cabiinsa dinagdee fooyyessuun dinagdee damdaneessa rakkoo dandamachuu danda'u ijaaruuf misooma baadiyyaa irratti xiyyeeffachuun tarkaanfiiwwan gurguddoo fudhatamaniin milkaa'inoonni abdachiisoon galmaa'anii jiru. Keessumattuu tarkaanfiiwwan adda damee qonnaa irratti fudhatamaa jiru keessaa hojiin qamadii isa tokko yoo ta'u, uummata keenya gargaartummaarraa gara oomishtummaatti ceesee jira. Haaluma kanaan godina Arsii Lixaa bara kana qonna gannaatiin lafa hektaara 500,000 fi 12,149 midhaan akaakuu garaagaraan uwwisuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Hanga ammaatti lafti hektaarri 200,000 fi 93 midhaan sanyii garaagaraan uwwifamee kunuunfamaa jira. Oomisha midhaan akaakuu garaagaraa hojjetamaa jiru keessaa qamadiin lafa hektaara 168 fi 600 yoo ta'u callaa kuntaalli miiliyoona 7.5 ni argama jedhamee abdatamee jira. Mariin ashaaraa magariisaa Itiyoo Paakistaan magaalaa Laahoraatti gaggeeffame. Jijjiirama qabeenya qilleensaa ittisuuf irratti kan xiyyeeffate mariin ashaaraa magariisaa Itiyoo Paakistaan magaalaa Laahoraatti gaggeeffame. Marii kana irratti Paakistaanitti ambaasaadarri Itiyoophiyaa Dr. Jamaal Bakar akka dubbatanitti dhiibbaa jijjiirama qilleensaa ittisuuf hawaasa dammaqsuun biqiltuu dhaabuun barbaachisaadhaas jedhanii jiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa Itiyoophiyaan gaggeessee uwwisa bosona guddisuu akka danda'e ibsanii bu'aan hanqinni wabii nyaataa dhiqama biyyee guutumaa fi hojii dhabdummaa hir'isuuf dandeessu galmaa'eeraas jedhanii jiru. Biyyoota jijjiirama qabeenya qilleensaa miidhaman keessaa Paakistaan tokko yoo taatu dhiibbaa kana dandamachuu fi muuxannoo Itoophiyaa fudhachuu akka dandeessus kaasanii jiru. Ministeerri olaanaa Punjaab Maariyaam Nawaaz Shaariif gama isaaniitiin Itoophiyaan muuxannoo ashaaraa magariisaa biyya isaaniif qooduu isheef galateeffatanii Paakistaan Itoophiyaa waliin hojjechuuf ejjennoo qabaachuu ishee mirkaneessanii jiru. Waltajjicha irratti hariiroo Itoophiyaa fi Paakistaan gidduu jiru cimsuun waliigalamuu isaa imbaasichi beeksisee jira. Dirree waraana irratti hanqinni loltoota kan mudate Yuukireen loltoota roobootii 15,000 bobbaasuuf akka dandeessu beeksifte. Loltoota miiliyoona 2 du'aa fi sababoota birootiin kan dhabde Yuukireen roobootii 15,000 adda waraanaatti humnoota Raashaa waliin loluu danda'an bobbaasuu akka dandeessu qondaalli waraanaa olaanaa Kiiv dubbatanii jiru. Akka gabaasa dhiheenya kana miliqee baheetti Kiiv bara 2022 irraa eegalee loltoota gara miiliyoona 2 ta'an waraana kanaan dhabdee jirti. Hanqina humna namaa yeroo maraa dirree waraanaa irratti mul'atu kana salphisuuf Yuukireen sirna roobootii irratti hirkatuuf karoorfattee jirti jedha ajajaan olaanaa Oleksaandar Sirkay. Qondaalli waraanaa kun ibsa kana kennuuf kan dirqamaniif humnoota waraanaa Yuukireen keessatti hanqina loltoota guddaan uumamuu hordofee akka ta'e himamee jira. Qondaalli waraanaa Raashaan haleellaa tarsiimoo ishee itti fuftee jirti jechuun himatee jira. Gandoonni Yuukireen hedduun humnaan fudhatamanii akka jiranis amanee jira. Jeneraatichi lolli naannoo Pokorjoof naannoo kaaba Doonestik keessatti gaggeeffamaa jiru baay'ee rakkisaa ta'eeras jechuun kan dubbatan. Akkasumas Mooskootti guyyaatti haleellaa 50 ol raawwataa jirti jechuun TRT News gabaasee jira. Yuukireen qabeenya waraana Raashaa caala baay'ee xiqqaa qabdi jedhan Aleksaandar Sirkin. Karaa kana beenyaatti kaffalan loltoota roobootii nama maleessa fageenya irratti to'ataman bobbaasuudha. Kanaaf Kiiv bara kana roobootii lolaa lafa irraa 15,000 bobbaasuun humna namaa hir'isuuf karoorfattee jirti. Ajajoonni Yuukireen irraa deddeebiin hanqinni humna namaa itti fufiinsaan akka jiru himaniitii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jeemeen irraa oduu isaatii kanaaf qabannee asumatti goolabneeti jirra. Waan dhufaan turtaniif horaa bulaa deebanaa.